Nyaanni kaas mataan hin gaafa waan si yaadu jira. Mataan hojjetini mitire. Way mataan Aan hanga lola kama waan si yaadu. Bar aariidhaan dubbachuu jirta. Sumaya tama waayee kala. Simaalee didee koo garaani hangam fagaatullee karaani na hiddiite summii jaalalaani boqannaa siif dhabdee koo sammuu siif hima onnee kootirraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya guyyaa irraa tana biraan keessa qabadde isin dhufee biraan keessan isin nurra dalaguu deemtoo jettan reediidha. Reediin dalagaadhaa dhufee jennaan reedii garaa hin qabaa jeeni deemida ofii waan ofii laalasannaa bitii jee nimbita jee gadi bahe ani garuu garaadhaan qabu ilmuun keessa gadi qaatanii beetanii biraan keessan irra dalagachuuf ni malee akka garaa qabne ofitti amanaa garuu mootumee yookuun ni bitee dhufe mootu reedimee akkam goonaa jedheeni isa gaafadha waan innaan jedhu immoo yookiin immoo ateessuun ni deessaidha yookiin immoo baasinaan jedha waan inni jedhu basina gammachiisayyuu akkasumas waan fedhuuf ilmoo lammataa mee isa inni waan jedhu ilaala ani garuu immoo garaan qabu biraan keessa dalagachuuf malee jedhu hojiin ilaalu ta'a akkasii hanga dhuma viidiyoo kanaatti wajjin turaa reediin dhufuu ka'e amma kaameraa kee dhufadheetiin taa'eetiin isa eegaluun innaa dhufe mootu innis bitee yoo dhufes bituu baates waan innaan jedhu ani baasullee jechuun ni mala garuu mootumee waan innaan jedhu wajjumaan ilaallaa akkasiin jirta hanga dhuma viidiyoo kanaatti wajjin turaa kaameraa kee dhufadheetiin jira. Innis dhufu jiraatu oolu taa'itumaan eegaa waan innaan jedhu akkana hordoftan abdii guutuu sinirraa amma eegadeetiin jira kaameraa dhufee. Oh, galgala ya. Ganama ya. Ganama osoo binca'ee maal jedhan. Kana biddeen ta'e. Osoo binca'ee laallamee jedhan. Diimaa irratti maal jedhan boonbeen. Kan ta'e akka biddeen. Gaayaan tokko jedhe qaba namni diimaa irratti maal jedhan. Asiraan kan akkam jettanii Ibu biar mana itu market ya ilmu orang luar kan. Mal mana? ilmoo riskii qabdii bara. Pasti agak waktu ya lagi dah serap pintu kino kan kan negara bija kan. Maa tokkicha malee hin ta'u jedhani. Haa tokkicha nuu kennee jechuun qabdootis. Yoo kayak cina alhamdulillah tuh kejar kan ini semua ya tidak ya di kamar. Yaa akkasiin dibat. Yoo lejjaa kaan Ya, wanta kan dong semua ya tidak. Pun jalan itu timur karabe. Tamam. Timur tak jalan. Lah, bukti wali juga kan. Jenani toko sekarang ini kalau mata orang yang di sini. Ono karcis rabbiin nuu kan jira. Psikologi ya. Waan akkana kan. Psikologi ya kan tole. Dia mio orang kan gubernur itu tuan gua ada. Dhugaadha ofitti amanaa. Ogummaa keetii kan fiddee malee an dhugaadha ofitti amanaa. Dah coba ya. Nilai action darah kan ada betul. Awan tu sih. Baasii saree aariin qabu garku. Jibbahi di wanda sigade. Jibbahi di injiraan ada jirenya biyya mana tak kejuru di kaya je. Tahu? Jireenya biyya ormaa ta'uu ni beekaa bara. Ilmoo riskii siiti malee riskii keenyaatu riskii keessi nyaatu. Semuanya nyatin serai sinjen main tanya nasi kau. Hojii rakkanaa dhami yookiin. Kaffaa ta'an nama kanaa mi wanti jettee maatiin gaftee shakkaneetti. Suurri irraa jibira malee. Karaa guddisootti jira alhamdulillah rakkannee dimbiraa jechuun jireenya biyya ormaa kana keessatti immoo horree jedhamtee. Kanas bakka tokkichi kun dhaabbata lammatallee dhaabbata ba'a. Ini semuanya jechuun akka amma waan hin jeefatu hin fudhatu. Jechuun akka kiyyattan semuanya wallahi dhugaa si himu. Yoo of keessa baatisi. Lake jiru biyya ormaa kana tokkicha waan jechuun. Akkasin jedhi waan akkanaan barbaachisu. Deebii kan siif hima. Bitee malee dideetiin bitee dhufe malee ana malee laalchisee uf laaletu waan laalchisee illee ofirraan baasu. Ilma dhiisa malee wanti biraan na baasisee tokko illee hin jiru. Dhaachuun gaa yoo dhaqeeta yoo dhugaan bultiin barbaannaa waliin jiranii. Bultii jechuun yoo ilma hojii argatanii hin qabne tokkicha kalaas. Jechuun lama yoo fedhe suuta gara biyyaa galleeti. Kana biyyaa eessa gallaree? Sama mataan mudoksis mataan doishin kasma ya dalagaan baru kan dokter tinggal nama. Mataa si dah upi mesti. Amma kayak tinggal di situ mana? Wah nyata sih di nanti. Osa ati kana kan nanti to kami punya kan nanti. Oh, saya ini jadi
Ani isin yoo ta'e kayitii nyaatan ni kennu. Ani hin baasu garuu akka fiigetti. Yoo waan siin jedha. Wanta kana naaf hin ta'u rabbitis boris rabbillee itti na gaafata. Wanta kana naaf hin ta'u. Siif ta'uu baatan dhageetam nan dingineeti keessa baasii. Naaf hin ta'u maali ammoo nyaata nama kam dadhabee dalagachiisuu garaa. Nyaata siifin kenna beektaa nyaata siin dorgatu garuu mormeetiin jira bara. Abadan ati waan akkana akkam jechuu dandeessu ani garuu waan ani jedhee ati dhiistu natti fakkaata. Akkas ofii biyyaaf keessi biyyatti fakkaatu lamaa miti 3 4 5 waan feetu natti fakkaata. Garuu waan lamaan kanaa diddee ofirraa dhiibbata maali? Sallee uma fedha beekan si galee shanii miti hanga abduu kennu nu fedha alhamdulillah laakiin jireenya biyya hormaa kana keessatti wanna siif yaadanii jiru. Waan asitti ni malee amma baatii afur meeqaaf hin deemu. Baatii afurii? Awwa dantaa keessumaa yaamala kana. Dantaa miti kaa. Dantaan jedhamu bara. Ani jibbaa keeti ishee miti waan hunda hin beeku laakiin jiruu biyya hormaa kana keessatti. Haa ta'u jiruu biyya hormaa. Jiruu biyya hormaa kana keessatti beekonni hin ta'u. Sigalee. Kanaan malee kan biraatti fi miti ana waan nama ta'a. Ani amma siifii maali hin baasu ani. An sii jedhe gartuu ati mana qaayistaa jedhe. Laal baatee firiin lubbuu kiyyaafis ni sodaata. Tamaa lubbuu kiyyaafis waan sodaata. Jechuun atiillee hanga waan guutuu fixee kaasee eegasii kana reetii waan akkanaatii akkanaatiin an keessatti waan nama ta'a jechuun jiru keessatti. Akkama yaadaatti cinqoo miti nee mataas cinqoo miti bas. Ani ilma mugatii hin baasu hin baasu. Baatee wal silumaafuu ani inni sodaadha lubbuu kiyyaafis waan akkanaa keessa tamaa. Waan akkanaa keessa siseen waan ta'eef ani hin baasu kasii jedhu kan. Fideentee bitte malee kanas ani dura qaata bulaalee beekatiin ishee malee. Kawaa miiqattee kaatee kaa'ee eegas immoo waan akkanaa bittee. Hamee waan ati jechuu kan naaf deebitee akka ati laatu jechuun waan naan jettuu ilaalaa fi an jechuun isuma jibbaaf keessa illee ni beeyta hanga jaaladhullee jaalannaa ilmoo sana argadde malee osoo si jaalachuu baadde gaafa sana ilmoo sana of keessa baasee siif feduu yoo ergatee fooftee siif fedhu jedhee si biraa deemuu ni danda'a. Kanaaf yoo ati addatti ammallee ilmoo lammataa si gammata ta'e ilmoo kennu kun yoo akka dhalate. Gaafa inni amata afur ga'u ani dhala. Kanaaf amata yoo dhala maalidha? Maaliif inni haga xiqqaatee inni ol guddatee amata 3 amata 2 yoo dhalatti yoo yaabale amata wayi ilmoo maal wayi kas jala jiru yunu gayyarataa ta'e maatti kana ta'u. Iyyaaratu rabbi jira isas. Ilmoo warra dhalatee fi jaratu. Rabbi jedha karaa hin ciisnaa jiru rabbis ta'a. Kanaaf yoo rabbi jedha waan kamiillee garaafachuun faayidaan qabu takka jirta. Maal garaafachuudha kun? Mi'imadha ilmoon. Ni beeka ni ta'uu isaa gaafa duraa beekee gaafa awwaalaa ta'an kanaaf iyyuu achi addittee kana ilmoo kanarratti osoo hin guddatin ammallee ilmoo biraa argattee gijee ilmoo kana harmatti qabaatiin kana ulfaa shaara deemtu hin saalfattu. Maafin saalfadha maa xiqqaala dhabu maal ishee saalfadha. Xiqqaalaa miti namni haa ta'u ilmoo xiqqoo taa'arratti nama ilmoo biraa bitanii tasuma yaa taa'e gaafa. Hin saalfadhu jedhe atama isa mataa maal jettu. Asiin jedhee basuma yaa. Mana jetta ani hin baasu. Tamam. Laachuun akkasiin baasu akkasuma jiraatu taanaan jiraachudha. Tayyib. Tuwaan mataa nama hiiku malee hin dalage. Faayidaa maali? Intala iddoo nama jetta isaa. Waan biraa haasa'uu baay'ee. Bara waa kan harki jaan dalageessu immoo oomishee fi rabbi kan nu kennu. Tamam. Waya waan biraa seen jenna malee waya ayi xayyi yoolii maranii waan kana dama. Ani waan kana baasii lolaan jettiin baasu abadan. Tamam. Ilmoo rayyanatti akkasii jiruu biyya namaati jiruu biyya namaa ta'e biyya kiyyees ta'e aadi hundumtuu riskii ofiiti. Asii dhalattus biyyatti dhalattus riskii fi nyaatti. Riskii fi malee wanti riskii ilmoo kanaallee beekee daa'ima dhala warra nyaatille dhuunfii jira. Wanti hundi riskii qabdi riskii dhalatti malee akkasii tamaam adama kanaafuu. Laa jechuun waya biraata amma kanaaf iyyuu maal jechuun faayidaan qabu. Ati akkamitti mee jiruu biyya hambaa keessatti lama mul'uun argannaa bisa jechuun. Lama mul'uu miti ka shanii ja'a torba argatee taa'utti jira. Jechuun akka ati silaa tokkochuun kana deemnee ilma dhiisnee jechuun barbaaddeeti. hin jenne ani sanis hin jenne yaakin jiru Tokkocha kanaa kana jechuudha. keessatti galleetiin feenu ardaa keenya irraa galte ardii keenya bal'aatan amma jiruu biyya hambaa
mana kiraa maal jennaa masruufa ilmoo tokkicha kanaa jenna waa'ee qonqoo uffata kudhaan biyyaan baanee kanadallee maal godha galu biyya ilmoo tanaaf bunee galuun nuun cinqaa booda baasa moo biyyu jiroo biyyaan baanee taa'u beeku. Cinqaan takka na jiru wanti hambisee na jiru ani sedhuma amma hin taasuu baasa. Esa sabara turi bisma yan. Ni sodaadha kan ni sodaadha lubbuu biyyaafu lubbuu biyyaafu ni sodaadha kan. Haaduu barbaadu kanaafis immoo deemee waan meeshaa isaa ta'e bonni baadiyyaa fureesh tama. Baadiyyaa jechuun socho'iinsa eegalee waa uumachuu eegalee. Akka ati akkamiin kana mul'atu reeshitee haa ta'u. Waa rabbitti na gaafatu. Anis awwaala si jamar ofitti hin beekne beekee amma. Isaa baadiyyaa fureesh akka meeshaa kana beekaa di malee. Beekaa miti deemee laalchisuutiin baatee furaa jedha. Ayyuu laalchifti maal godhaa bitinaa jettee jiru. Baran akkasiin jedhee yennaan inni osoo sitti moodu baatee biitee bitteetis. Nama dhibu wallahi. Wanti nama dhibu kan jiru alhamdulillah. Tayyib kun si ayee si amma yoo si miidhagu si immoo. Namiidhas rabbisitti na gaafata. Waan lubbuu godhatee rabbisitti na gaafata. Allah ke wallahi sun yang kan kita kalian kau lagi ni guys namiidha. Miidhama inni miidhama. Sesuatu pun makan aktivit faratin benda agak saja. Awwalan beeyne awwalan beeyne amma dhaqee laatu sofurna jenni afur waan ta'eef afurii miti sadii iyyuu nama miidhame. Garuu mootu ani rabbisitti na gaafata waan rabbisitti na gaafatus deebii mootu waan anas miidhus ufiin itti deemee lubbuu kiyyaas akka wanni ta'u barbaadu beeku. Adamma kanaafiyyuu kara tokko dubbadhu hin fedhu maalii deessiti. Cuma lagi tas maya barang kara tokko dubbadhu illee dubbachee dhiisuuf illee basa mul'atu murate waan ilbaatee hafu jechuun basi waa. Uffisa hawaasa hojii nyeesee illee miidhaa tokko. Illee waa si miidhaa. Laakiin basat waan fittee jirtu. Garuu ammaa waa alhamdulillah. Ani yung dibatu jiraan akka illee. Adamma dhuguma jaallatee kana itti immoo sa'a samaa jibbitu mumkin yookiin mootu akkasuma jettee na shaantee na dhistee na biraa deemuu barbaaddeetu maal fedhanii akka dura akkasitti diddeetiin amma hayyee. Laajuun gaa maal jechuudha. Egaa baatee afnallee kenna dubba egaa baatee afnallee xonni kun yeroo si illee miidhaa jira keessa si illee miidhamata. Kanaafin kalaas alhamdulillah jedhee osoo si gadi fedhe gaa muduraas gadi. Egaa amma yoo mootu ana dura diduutti jettaa beeki. Akka maasota akka fatanaa wayiiti moo maali? Fatanaa miti bara. Kannaa kanas baatee afurnaan jetteemi. Ayyee kanas baatee afurnaan akka baasiin uumamate. Jechuun kaa dura mootu ani ittiin galuu afurii dhiisii waan fidaa ta'u jechuun jirtaaba. Amma akkasuma jette uf shakkeeyyo namoonni. Oodis kanas yoo shakkee dantaa kee jiru sima akkam shaalee. Akka maasota. Maal anta duuba? Akka maasota. Namni silaa yoo namni yoo waan kan itti himatanii rabbi akkas jedhe. Mabruuk jedhee jaartii fi mataa dubbata namni tokko tokko. Gaafa duraa sun gadde gaafa duraa sun gadde gaafa duraa gammade. Gaafa duraa tokko awwala ilma awwalaati dhugatti kana mataa. Ana egaa jechuun kana mataa kakkarra. Moo malee sabni nuti beekaa illee kana baas baatee asuma jettee malee duuba yoo wanni baatee afurii miidhama si illee tamaan suma yaa sin jedhee kala ayyee sin jedhee kalas mataan nuti gaama wanni si jira. Mataan nuti qini mitire way mataan nuti. Annaan galoola kama wanni si jira. Bar aadiidhaan dubbachuu jirta. Supaya tamam aja kalau saya ergo membaca betul tamam berda ya. Kalau saya kira soalnya kan agen kayak gitu. Kayak. Oh nih hasil ini kayaknya kak. Apa di beragi dari tim kita. Ada? Berangke, jangan. Soal akarat. Wah, jabatan kok tuh kamera ada. Berangke. Awas, awas. Jangan. Video mana ke TV? Video mana? Reediin aareetiin namni kaa guuteetiin jira ammaa kunoo firaan kireenaan aareetiin kute garuu amansiifadhee jira ammoo ani mootu akka ilmoonis garatti na nafne inni sagaluun lolee dhugaa isaati anis osoo haftee ilmoo kunis daa'ima waan ta'eef ilmoon daa'ima waan ta'eef irratti dhaluu fedhu jechuudha sa'aatii tana inni ammoo akkasiin nama aareetiin kutee akka daraarfadhuun beeku kaa viidiyoolee gadi dhiisin jedhee na biraa kute mee akka daraarfadhuun beeku garuu akkuma taate daraarfadhee sossobadheetiin viidiyoo tana gadhiifachuu qabaa isin jira hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti guddaatti nagaan nagaa isin jechuudha laayik sheer sabiskiraayib gochuun irraa kennaa seenaa hordoftoota fi hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.